Sagalee Maal gabaasa biyyaa gammachuu guddaa kanatti dhamama. Ani beekaa baay'uma asas sirriitti haasa'uu sirriitti hin beeku. Namni ani jaalladhu yeroo baay'ee sirboota nurraa qabee ijoollummaa biyyarraa reediyoon dhaggeeffachaa ture. Waggaa sana Alii Birraa Elemoo Aliifaa Kamarii Yuusufaa yookaan baay'ee jaalladhaa ture. Har'ammoo as keessatti qaama isaa rakkoo kiyyaaf gammachuu guddaa turte dhaga'ama. Kadurani sama kau berarti asal nak buat berbalik tu. Kalau mau sini yang mana jadi tu lewat amma beku ni mafia itu kau berarti. Amma beku ani luti kesa jo Eropa ala balik Eropa dah. Umat kita mundi kan tidur aja. Kan tidak aman, kan tidak biar bercaja. Aman tidak yang perlu kay, bukan mau minta dengan kay, bukan mau kena kay, belum kay. Kami ni kay nanti orang rumah kay kokaran, andi ni kita juga bercaja. Karena aku mau agak rakyat kaynya aman tidak, gara rumah tidak foto kontanet. Karena wanita ada berkenanya, berkenaan tukuma lalu wanita itu pada wanita kani, wanita pada berbagai Yesus, wasontai wajarnya maupun senarai berkenaan. Karena dia cuma muda, darah muda tukuma, umat kisah wajib, umat biaya kisah jauh, mana kasih dia, wanita biaya kisah tu, umat kenya, tukuma dia berbaik, umat kenya mana kata. Mana kau kawan lain misal akan mana berjaya dia kisah. Dalam mau simpel kota kini umat kini jangan awal dayote, sini wajar danote, umat kini kan serba baru-baru. Ara umat yang ada di umat ni sumari aman tintok. Aman tintok dong tengah orang umat sahaja umat ni sunya aji. Ini kan aji cari kan. Kami sakit sangat itu kita kan bukai orang masak, kami ni sahaja kita kisah dua hari sekali tu kan umumai. Sama dah, karak kami mati di umat kaya di umat Somali, tidak cize, umat Somali, umat orang umat bahaya kaya ni kau, semua kisah umat. Sebab lama itu bukan kisah kejadian kisah. Umat Somali, pasal tu aja umat orang tidak ada. Umat orang berlawan kan. Nuti nak kan karena dua dia luar yang sangat bakat nuti tokumang kami tokumang ini ada wanu diga jadi kan mana yang itu umat ini Somali wandai aman tin toko bala orang umat anak orang umat ini cuma satu nurai lah. Mana ni amat dua nanti wandai abso dan di bahasa ni dan di fago bu abai ni kata sebahasa ni itu kan anggan sejuk isan segala tak udah garu abso tidak kawan kan ada ijolen sani nuts genya fikir misalnya abso sani mago buku kira sana dan dia juga mungkin ada dalam ilmu itu mungkin ada jadi pakainya tahu kan malu dua pakainya kan jalan karena itu misalnya pakai itu apa itu ogai dan bisa itu misalnya pakai rafu ufadu mau jawab mana mau cipta rapi ada dia dan jauh jadi bisa wana rapi pokoknya ilmu saya bisa dabari uci sasan itu dabas ilmu semoga aban
haala kanatti kan gadheedhee jilba isaa dhugatee kabajaa arrabaa ta'e abbaa isaa qeesaa dhaala isaa hunda dhaaleet kan gara fuulduraatti adeemamu jechaadha. Amma waggaan kana argaa jiru biyya alaa kanattis ta'ee wanta kanaa kun hin jiru aadaan akkasii irraanfatamee jira. Hundumtuu qabsoodha biyya keessatti dagaagee sadarkaa kana ga'e kana namni keessaa kan hin jiru hunduu keessaa qabu. Adda bilisummaa Oromoo ganama irraa qabee aga namoota har'a jiranitti har'a goojjoo xixiqqoo bakka bakkaatti ijaarratan malee hunduu wal keessa qaba. Dhaloonni irraas inni kaleessas inni darbes inni jirus inni jaares hundaa keessaa qabu. Kanaaf qabsoon bakka geessi kun wal qabattee iddoo kana geessi. Gaafa immoo kan bilisoomne ta'e namni hunduu faayidaa kophaa kan argatu odoo ta'in aangoo dhuunfaatti kan argatu odoo ta'in geenye gaafa iddoo sana geenye qabeenyis faayidaanis aangoonis keenya ta'a. Kanaaf bakka adda addaatti mana xixiqqoo ijaaruu dhiiftanii mana xixiqqoo ijaaruudhaan kan fiigdanii mana guddaa keenyatti akkasin deebitan hawwii ta'u. Garuu immoo wanta guddaan uummanni Oromoo irra baay'ee deemee jira. Baay'ee deemee jira. Sadarkaa guddaa deemee jira. Akkuma argina kana biyya keessatti uumaan cimee jira. Haala kanallee xiqqoo fooyya'ee jira baay'ee. Garuu immoo wanti kun asirratti jabaannee yoo qabanne ta'e jabaannee seeraan qabnee jabeessinee daddarsanii ijaarrannee yoo ittiin deemnu ta'e qumaaraan taane godhana. Qumaaraan taane nyaatamu jechaadha. Maaliif wanta akka arginu kun waggaa dhibbatti dhaloota lamaa sadiitti argachuu hin dandeenye. Kun yang terbatas kami secara natif kan mesti jadi Tuhan nak kita tadi sudah betul. Ayat kanat tianse atlet Kenya fiigicha turanarra Tokoba lamafan namni ba'e seeruma isaatiin badhaafama. Kanamoo akkamitti badhaasnamee namni kun hundumtiyyuu badhaasa kana arguuf deema warra moo'ee isaa arguuf deema hundumtuu fiigaa ture. Ana qofatu duubatti fiigaa ture malee hunduu fiigaa ture. Kanaaf adda Roomaan itti dabarsa badhaasa kanamoo atlet Faisal akka warra mo'ata kanaaf nu kennu kabajaan gara waltajjiitti saafeera nu simata. Fiigicha irra ta'e keessatti atleetota keessaati sadaffaa kan ba'e atleet Tarreessaa Bakkansaa Aggaasuu isa gaafadha. Lammaffaa kan ba'e obboleessa keenya Abrahaamidha. Hajii Tolaa dhuftee akka badhaasa isaa fudhachuufiis dhumarratti tokkoffaa kan ba'e Boonsaa. Tansee moo'icha guddaa isa moo'e obboleessa koo Fayyisaatiin galatoomu jechuun barbaada. Inni badhaasa isa dhumaa otoo lafa kanarra jiraatee otoo kennameefi nama isaaf maludha. Amman danda'etti immoo badhaasa olaanaa badhaasa isaaf qophaa'e. Maqaa maatii kootiin maqaa hawaasa as jiruun maqaa organizaashiniin ani dhaabee ijoollee ittiin guddisna jedhe kanaanin ulfinaan obboleessa kootiif
Glass Award kana isaaf laata. Hundumtiyyuu waan hundumaa jedhe Oromoon hawaasa qaba. Xiqqoo iddituu akkasumas hawaasi Kichineerota Roofi Golf Atileet Fayyisaa Leellisaa silaa qaama duratti argamuu qaba jedhanii Ahmad Qawwee badhaasa koominitii keenya qopheesseef Ahmad Qawwee akka nuti kabajaa gaafata. Badhaasa isaa kanas Fayyoon Oromoo lafa agarsiisaa beekanuma callisnee Kenya wae serta badhaasa keenya dhugaa asirratti hangama kiyyaa waa'ee Kichineerota badhaasa keenyaaf hawaasa keenya hedduu galatoomaa Oromoo galatoomaa jiru keenya galatoomaa Oromoo. Asirratti kan barreeffame akkas jedha. Our hero Fayyisaa Leellisaa is recognized the outstanding humanitarian of fearlessly brought the Oromo struggle to the world stage. God bless you, presented by SWS Foundation, Toronto, Canada, 27. Atlet Bonsani hero ko isa tumoy kanaf kenna ko kana isumaaf ang badhaasa. Wala man nafe dalam samagudo kana toko atileetonni Oromoo kuma lamaa fi dhibba afurii fi 90 mo'anne fudhannee galu fayyisaadhaaf deebisna jedhu kan bakka buufatan dhufee kennaasaa akka kennuuf kabajaan isin affeerra.
Giri ke sekarang ini bagus. Saya ada dia ada. Dia macam mana? Man. Apa gaya? Puri. Alam. Nama मतलब. Yang mana? What do you mean, man? What do you mean? Ini sedangkan suawan tu, amat itu memang apa? Bangsa mereka, alijo sila, bangsa itu juga apa? Bangsa manurata, manurausa. I'm about to jump in, yo. No, like, oh. Get that next lady. Serit kabel. Aja? Masuk aja. Pada saat timbul, gara situ sini jadi timbul lama. Lolo, oke. Kas serit. Where's Imran? Imran. Come, Mama. Yeah, that's what I'm saying. So then jump in, yo. I'm gonna be kind of chill up next. We're gonna give time too. I need a microphone. Get into it. Jump in, man. Everyone's just doing it, Dua